Gaafii shanaffaa akkana jedha. Haala shurrubbee qabdaa addanaan baanee haala shurrubbee qabdaa yoo jedhu kana danda'a. Kan tokkochi salphaa waan ta'eef akka feetee haa taatu jedha. Osoo mana ulfaatu itti geesse kan fincaane jechuudha itti geesse. Kaan illee fidinaan jette hin dandeenyaan. Tokkoffaa wanni kun nu safuu qabna. Mata waan jedhu dhageessanii haadha shurrubbee hin qabu yoo dirqama na barbaachisa ta'e Zaaraa haadha shurrubbee goone jedha yaada kee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفودي هردفتو تأمنتي كريستانا فواي كيفتا إلمان رومو سنيك يكن تاتن جرجرتو نجنيك يلقيني وقارن كتابه هيك اللي سكيسنا نوي بكجرتنيت اسم برها وداوتو تزارا انترتيمنت جرجرتو أكون وادا سنيجل إنقد فيديو تكم تنسي جافية يمكن أبا شربي سنيان يسون نمني ما ين كومنت جلتي نودي سجى تورتاني كنو زاران كيسان وادا بوتودا هرا أبا شربي كأبدي دفين ماري سجنتا كنا أكيد جمدن أبدين كبا نموني يوتيوب channel كي يافارو أتاتن نتي دبلما فاميلي كي يتا على تسنيه قرتنا أو وف قران سونتي لبمتو كنجرو نبرا واهندو غوتي واهندو زرا داوتو تكيا نما هاروا باينت دبلمتن هدو غلطوما الفادا اورومو سبا غدارا دلدي اسين جالدا كمبرايمو جامين نغا اسين غافته مي وانت غافتامي غافي اسين غافتني سوسو هنتاني غافي اسين غافته مراسته غافي سموك يا الرئيس غافته نغا اسين غافته اتحافوفو مالك غافده دغيفدا Ashama harka fuuni ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irratti argamtan hundi keessan bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isin biraa jiraatu jecha warroonni Zaaraa entertainment family taatan gaafii tokko gaafatanii turtanii gaafii keessaniif deebii qabatee dhufee jira turtiin keessan na wajjin. Aha ifando Teebaloto gaafii tokkoffaadha. Yeroo drama hojjettu jedha. Yeroo drama hojjettu haasaa keef wanti hundi maanguddoodha. Maanguddoo fakkaata. Ogummaa kana eessa argatteen jedha. Ogummaa kana kun kennama Rabbiiti jedhaani. Inni biraa wanta hunda fakkaatee hojjechuuf yaaleen ture. Keessa abbaa kan jaarsummaa kana nama biraa waan fudhatama qabuuf kanaaf isa filadhee kanaaf isa rajjabaatee hojjedhe jechuudha. Faazeriin kootis jaarsaa miti. Gaafii tokkoffaa akkana jedhee deebisee gaafii an dhiyeessee fi deebiin akkana jedhee laate akkuma argitanii diraamaa inni hojjetu baay'ee nama kofalchiisa hedduu nama kofalchiisa. Ani baay'een dinqisiifadha maanguddoo ta'ee hojjeta waan hundi beekaa hedduu sirriitti namoota maanguddoo ta'anii hojjetan keessa diraamaan isaa sadarkaa tokkoffaa irra jira kennaa Rabbiiti jedha hayyee jaafee gaafii lammaffaa itti fuufi. Gaafii lammaffaadha. Areeda kee yoo diraamaa hojjettu jedha. Areedni kee yoo diraamaa hojjettu arrii qaba yookaan immoo gurraacha maaliin akkas gootee jedha. Wanta fayyadamuutu jira jechuudha meekaappii yoo jedhu kan ijoolleen shamara fuulatti dibattu osoo hin taane kennas jira ka dhiiraa ka areeda diimaa jira gurraachi jira adiin jira bifa feene fayyadamna kanaaf isa san fayyadama jechuudha.
Gaaffii lammaffas akkana jedhee deebiin ulaati. Areeda isaa ani hedduu indee jaamiin maqaan isaa Jaafee yookiin Jaamiidha. Abbaan shurrubbee jechuun asuma maqaan isaa illee isin barsiisee. Areeda isaa hoggaa kan adiidha yookaan akkamitti gurraacha ta'a. Areedni illee reef areeda baasaa jara jedhee hedduu dinqisiifadha. Wanta maaliin akkas ta'e waan jedhu sila waan qara isa gaafachuuf yaade keessaa kunoo har'a qabee isinirratti gaafadhee akkas jedha. Waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu hedduu hojjeta. Itti gammadee jira. Jabeessaa gaaffii sadaffaa itti fuufi. Gaaffii sadaffaadha. Maqaa abbaa shurrubbee jedhu kana eessaa moggaafattee jedha. Abbaa shurrubbee maqaa isaa akkatti moggaafatte yeroo gara diraamaatti dhufu kan jaarsaa irratti yeroo jedhu keessaa maqootii maanguddoo ka abbaa ebaluu abbaa ebaluu jedhamee waamamu kana keessa baay'ee maqaan isaa hiriyoota koo hojjetanii maqaa baay'ee baasniin turre keessa abbaa shurrubbeetiif fudhatame. Anis abbaa gariin abbaa shurrubbee jedha gariin abbaa shumbee jedha lachuu naaf ta'a lachuu maqaa kootiin jedha. Hayyee gaaffii sadaffaas akkana jedhee isin ibse abbaa shurrubbee way mucaan kun dhalcheeti intala maqaa shurrubbee jedhamtu qabaatiin na ilaata jedhee waan shakkaa tureefi kunoo har'a icciitii abbaa shurrubbee jedhamee nan intala shurrubbee jedhamtu qabanatti fakkaataa ture akkas jedhee deebinuu laate hedduu nama boonsaa gaaffiitti aanutti fuufi. Gaaffii afuraffaadha. Mee daawwattoota Zaaraa Entertainment waan kofalsiisu tokko jedhii fi xinnoo bohaarsi abbaa shurrubbee nu affeeri jedhaa na rakkisaa turan. Kun gaaffii Zaaraa na fakkaate haa ta'u. Akkanatti namtu amma jaarsolima keessaa ka bitame jedhamtu jira. Jaarsolima keessaa ka bitame jedhamtu jira. Ani jaarsolee bitamte dubbiillee waliin hin taa'u. Jarami. Abbaa shurrubbee nu affeere jennaan abbaa shurrubbee waggaan argu baay'ee kolfina qaba kun akkasitti isinii affeere quba qabaadha. Akkas jedha kunoo haa isin ittiin gammaddaniif abbaa shurrubbee nu affeere jedhee gaaffii shanaffaa. Gaaffii shanaffaa akkana jedha. Haala shurrubbee qabdaa. Addanaan baanee haala shurrubbee qabdaa yoo jedhu kana kan diraamaati immoo haala shurrubbee tama beekan jecha. Walumaa galatti haala shurrubbee ammaa fi beekani. Tunis anaaf gaaffii kooti. Yoo waan dirqamate waan barbaachisu yoo ta'e Zaaraa masan haala shurrubbee goona jechuudha. Gaaffii. Uummata waan jedhu dhageessanii haadha shurrubbee hin qabu yoo dirqama na barbaachisa ta'e Zaaraa haadha shurrubbee goona jedha. Yaada keessan koomentii jedhan nu barreessaa hin kennitanii fi yoo isin hin kenninaaf jettan bakka kalas Zaaraan haadha shurrubbee isaa haa taatu. Kun hayyama hordoftoota kiyyaadhaan hayyama isaanii malee tole hin jedhu. Yoo isaan si kennina jedhan bakka okeen jedhee haati shurrubbee Zaaraa haa taatu. Yoo isaan lakki jedhanii waan morman taate haadha shurrubbee biraa asuma jalaa isaan haati shurrubbee biraata biraa argamuu dandeessi. As jalaa siif haalaatanii siin jedha. Kana yaada nu barreessaa yaada keessan koomentii jala nu barreessaa yaada keessan laallee haati shurrubbee Zaaraa moo ka biraa akka Jaafiyyee kana fakkaataa waa'een haadha shurrubbee Zaaraa haadha shurrubbee goona jedhee jira. Haadha shurrubbee ta biraa isii kennaniif ana sii kennanii uummanni waan koomentii jala sii kataban booda dubbifadhu yaada keessan nu barreessaa. Sagantaa kan akka itti bashannantan abdii guddaan qaba. Mudannoo isaa kan gaafadhee mee gaaffiitti aanu isarraa dhageeffadha maal akka gaafadhe itti fuufi. Shurrubbee goona jechuudha. Gaaffii jaffaadha. Mudannoo kee isa hin daganne nu himi jedha. Mudannoon kun kan yoomuu hin daganne gara biyya alaa dhufuu fi Finfinnee deemee ture meedikaala kaa'uuf jechuudha. Finfinnee erga deemee qaama koo guutuu ilaalanii ka'anii fincaan keetii sagaraata kee fidinaan jettee natti kennite jechuudha. Laaskitii yookiin poppoo isa lama jechuudha. Tokko ka fincaaniiti tokko ka kaaniiti natti kennite.
erga mana fincaanii seenee booda kaan tokkochi salphaa waan ta'eef akka feetee haa taatu jedha osoo mana ulfaatu itti geesse kan fincaanii jechuudha itti geesse kaan illee fidinaan jette hin dandeenyaan tokkoffaa wanni kun nu safuu qabna ni saalfanna waa akkasii Oromoon wanta akkasii irratti xiqqoo namoonni hundi akkanatti yoo isin taasa'u kanayyuu hedduu tokko qaanfataati hedduu tokko na saalfachiisaati isinitti himaa jiru egaa gaafii ta'e erga dirqama ta'e jechuudhaaf malee mudannoo keessa kan hin daganne isa waan ta'eef ergatti geesse hin dandeenye jedheen isa hin dandeenye jennaani na jajjabeessite ati biyya alaa deemuuf karooran qabdu maaliif akkas taata kun saaffiin barbaachisu ajaja waan ta'eef dirqama gochuu qabda deemi fuudhii kottu naan jette fincaa koonarraa fuudhe kaan illee fiigee naan jette eessaan fidaleen jechuun hin ulfaate natti baay'ee tokko isa fuudhee geessu jechuudha. Boodarraa ammas dirqaan dandeenye hin qabu jedheen gonkumaan qabuyyuu jedheen wama jedhudha de isan qabuyyuu gonkumaan fayyadamu akkasiin na keessaa uummanummaa akkasiin jiru jedheeni booda riyyaan isii naan deemtee shinti beetii keessa na seensiste sagaraa jechuun akkasii ba'u jettee shinti beetii na cuftee deemte jechuudha baasii fi dinaa jettee jechuudha. Baay'ee kolfee garaan na dhukkube guys mudannoo ajaa'ibaatu isa mudate waa barnoota sheemii hin qabu mudannoo namni yaadatu anis mudannoo na mudate kan yaadate qaba daawwattoonni keenyas akkasuma namni hundumtuu jechuudha mudannoo mataa isaa qaba maalumaafuu baay'ee itti kolfee jira baay'ee itti gammadee jira qophii kanarratti abbaan shurrubbee dhufee hafeeramuuf gaafii baay'ee itti hin jajjabeessine keessumaa yeroo jalqabaatii fi haala isatti simattallaalee marsaa lammaffaallee deebisee isinii hafeera mudannoo isaa baay'ee nama hubachiisa dhugaa rabbii so gaafiif deebii waliin goone asumatti godhamna baay'ee gaafiitti baay'isee hin jiru kana fakkaataa waan nu dhageeffattaniif galatooma yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa isinitti gammadan abdiin qaba yoo isin gammachiifne irra deebisnee kan biraa hojjechuun dirqama nutti ta'a akkatti gammada Oromoo waan hojjanne akkatti gammadu nan beeka abdii guddaa qaba kana fakkaataa sagantaan guyyaa har'aa abbaa shurrubbee yookiin jaafee waliin goone asuma irratti goolabna osoo nagaa isinitti hin dhaabne peejii isaa peejii Zara Entertainment jala galaa peejii abbaa shurrubbee jedhu guyyaa tokko viidiyoo isaa share godhee ture achi jala seena like godha sagantaa ajaa'ibaa inni hojjetu kana dhugaa rabbi dandeettii adda qaba maashaallah rabbiirraa hin fudhatanii dandeettii kana like godhaa fi isiniin jechuu barbaada waan nu dhageeffattaniif onni arraa galatoomaa isiniin jedha yeroo gaarii barri bara bilisummaa bara haarawaa kana akka wanti hundi haarawaa nuuf taatu